أمة سامودا لفوالي كبتي هما أراتف تصوبة أمتي أمة سامودا لفوالي كبتي قوتي بولا رورو دندمافتي قوتي بولا رورو دندمافتي تفتنتي دلمتهم نديتي كفتي تفتنتي دلمتهم نديتي كفتي تاعن نياتشون راواتي مباتي لا 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 Odonin tararre challa safarachun choma jaji hachun damara danyachun Odonin tararre challa safarachun choma jaji hachun damara danyachun Oda kalesa dabre daf kamale jirachun Oda kalesa dabre daf kamale jirachun Tuftante dallomte humne te kufte Tuftante dallomte humne te kufte Ta'an nyachun rawate hopate la 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 هما أرانتنا هي سسامتني دفك ملي باي بريتني هما أرانتنا هي سسامتني دفك ملي سدو بريتني أسر الروتي فرقنت سني أسر الروتي فرقنت سني يبالا فبدي تلقاهم جالتي يبالا فبدي تلقاهم جالتي مارسي ويا سبريتي سبريتي لا 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 Yabala fahu badudu gaheroti gamtum man kabenyi chirehidda keti Yabala fahu badudu gaheroti gamtum man kabenyi chirehidda keti Filma tabran kabdu kai hojidati Filma tabran kabdu kai hojidati Yabala fa badite duga hum jalate يبالا فبديت دوغاهم جالته مارسي ويا سبريتي سبريتي لا 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 هما أرانتنا هي سسامتني دفك ملي باي برتني هما أرانتنا هي سسامتني دفك ملي سدو بريتني أسر الروتي فركنت سني أسر الروتي فركنت سني يبالا فبدي تلقاهم جالتي يبالا فبدي تلقاهم جالتي مارسي ويا سبريتي سبريتي لا 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 لا
Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota podcast Ilma Hormaa. Akkam bultan, akkam ooltan, akkam jirtu, jajjabaattu. Warra marraa duraatiif asiin baataniinis baga nagaan dhuftan dhiyaadhaa. Egaa marti keessanuu gaaffii eessaa kaanee as geenye jettu deebisuudhaaf Jaalnagarii Fayyisaan tattaaffii godhaa ture. Kurfii 5 amma dura dabarsine keessa waan inni dubbate seenaan inni nu yaadachiise seenaan inni nu qooddate dhaggeeffattanii qalbeeffattaniitu jedheen abdadhaa. Haddas kutaa maayii dabarsine irraa kanaaf isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Egaa abdiin qaba gaaffii eessaa kaanee as geenye sana deebisuudhaaf marii takkaa immoo seenaa namirraa dhagahaa jirru. Jaalnagariin ka duraa miti isa dura Jaalabbaa Biyyaa Roobaa Dr. Bayyaanaa Soobaa fi Abbaa Naajinaa bal'inaan irraa dhaggeeffannee jirraa egaa warri haaraa taatan akka hiree ta'ee waan kana jalan deemne yoo jiraattan qophiilee jaallansa daboo waliin gaggeessine sanarra deebitanii silaa caqastanii gaariidha jedheen abdadhaa. Hadhas egaa Jaalnagariin seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessaa immoo seenaa qabsaa'otaa dhaloota sadiitti qoodee dhaloota hangafaa, dhaloota lammaffaa fi dhaloota sadaffaa waan jedhuun qoqqoodee gumaacha isaan keessaa gara maayii irratti gama jaarmiyaatti qabsoon bilisummaa Oromiyaa adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramuuf isaan godhan tokko tokkoon egaa yeroo isaa fudhatee qalbiidhaan nu dhiyeessaa as ga'e. Egaa hordoftoota keenya waan kana hogguu qopheessuun anas ta'e Jaalnagariin sa'aadhuma boqonnaa qabnu keessaa'uu lafa adda addaa jiraannaa sa'aan keenya waliin simatu haa taatu immoo isinumaaf jecha seenaaf jecha hammuma danda'ameen sa'a boqonnaa keenyarraa sa'a hirribarraa walitti akkuma taatee susuphinee waliin baane waan kana dubbataa jirra. Yeroo garii namni sa'a dadhabbiifaa sa'a mugaatiifaa keessatti dubbataa kanas qalbeeffataa. Yeroo gariin naa daawwattoon bakka garii irratti yoo akkasiin barbaaddan sana ta'uu hanqannes sababni isaa kana ta'uu umriin isaas hin jirru. Kanas egaa itti daddabalaa qalbeeffadhaa jechuu barbaadeeti. Ammoo adaraa imaanaa waan dhaggeeffattan kana waan daawwattan kana warra dhaga'uu malan jettanii yaaddan maraafuu daddabarsaa. Qeeqa keessanis nutti erguun dhiisinaa. Warri kaanis seenaa beekanii uummata qooddachuu barbaadan warri jettan yoo jiraatan nutti dhaamaa isaanis keessummeessinee irraa dhaggeeffachuuf qophii akka taane isin hubachiisuun barbaada. Kabajamoo daawwattoota podcast Ilma Hormaa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti qophii Jaalnagarii Fayyisaa waliin taasisne kana akka daawwattan kabajaan isin affeera. Turtii gaarii. Isa mul'ata isaanii yookiin immoo karoora isaanii lafa kaa'anii ilaaluun itti dhufuun duratti waa'ee sochii barattootaa xinnoodhuma briefly mentionii gochuun barbaada. Barattoonni yeroo sana dhaloota sadaffaa jechuun hin danda'ama. Dhaloota sadaffaa jechuun hin danda'ama. Amma seentariin garbummaa Oromoosi, seentariin qabsoo Oromoosi Finfinneedha. Garbummaanis immoo kan irratti itti jabaatte warra periferii jiranirra warra seentarii irratti. Amma uummata keenya humiliate gochuun openly kuni naannootti ati maqaadhuma ittiin ati gaallaa jedhanii maqaa gaallaa kanaan intinaa ta'ani
warri periferii jiranii really akka warra giddu galeessaa kana ruutiin laayifii isaanii miti. So amma barrii keessumaa 70 jalqabaa suni bara barattooti nambariidhaan illee Finfinnee kana keessatti baay'atanii lakkoofsi gartee barattoota karaa yuunivarsiitii nambariin namootiin yuunivarsiitii seenan illee hedduutu jira. Namootiin mana barnootaa Wingeet dhufanii karaa mana barnootaa Wingeetiin Finfinnee warri dhufanii karaa mana barnootaa Koomeersii karaa mana barnootaa Teeknikaal Iskuulii TTI Neersii karaa kanaani lakkoofsi Oromoota Finfinnee keessa jiru baay'ee increase dabalaa deeme. Kanaaf kun immoo isaa sanaa wajjin sochii Oromoo kana akka lafa qabatu lakkoofsi namoota gartee engaged ta'aniis akkasittiin dabalaa deeme. So waanuma bu'uuraa Oromoo wal barsiisuu Oromoo wal barsiisuu Oromummaa babal'isuu Oromummaa ofiitti boonuu arraba agartee sirni sun ittiin eenyummaa kee cabsu ofirraa faccisuu ammas nuti Oromummaa ofiitti boonuu biyyi teenya Oromiyaadha nuti Oromoodha kan jedhu kuni babal'inaan irratti hojjetamaa ture. Keessumaa akkuma duratti jedhe qabsoonni warra dhaloota lammataa sun godhaa turanii harka lafaa jalaatiin malee isaan akka warra barattootaa kana dirreetti ba'anii hin hojjetan. Warri barattootaa nuti dirreetti baatee agartee bakka isaan agartee piyaassaa fa'aa kan agartee gaallannaa gaarii piyaassaa yoo ta'an isaan jedhan kana aadaan tinaa tokko jira sanbata duraa galgala agartee karaa isheen Tewoodiroos Addabaabayii sanarraa ka'anii hamma gama dhaqanii Ministry of Education gaanitti agartee wookii godhu aadaa akkasii ture Saturday afternoonii kan amma agartee karaa garasiif garanaa dhaabbannee afaan Oromootiin walitti lallabuu yeroo duraanii irrifatu fa'aa ofirratti galagalanii fa'aa si ilaalu haaraatti ta'a. Booda kun dhufuma akkasiitiin intalaa ta'amaa Oromummaa afaan Oromoo ani Oromoodha afaan Oromoo dubbachuun mana barnootaa keessattis magaalaa keessattis babal'ataa deemaa ture. So karaa mana barnootaatiinis maadheelee garaagaraa ijaaruun tureera. Walumaa galatti mana barnootaa sochiin mana barnootaa yuunivarsiitii keessa turee fi sochiin mana barnootaa haayiskuulii keessa ture warri yuunivarsiitii keessa turanii warrumti baruma amma mootummaan Hayil Sillaasee kufuttuu warri turan nambarii isaanii baay'atu. Warri isaan duraan immoo tokko lameen garuu tokko lameen suni really sochiidhuma sana
sochii barattootaa sana from behind kan geggeessaa turanii namootuma keenya warra akka amma waldaa barattootaa kan yuunivarsiitii gara calqabaarraa warra akka Gabayyoo Firrisaa faayilanii warra akka Baaroo Tumsaa fa'aa sochii sana keessatti warri maqaan dhaamu warra akka Ibsaa Guutamaa fa'aa jara akkasii kana kan maqaan dhaamu isaanii sochii sana keessatti maqaan dhaamuu duwwaa osoo hin ta'in amma dacheen kan qotee bulaa haa ta'u kan jedhudha gara caalu. Sloogaanii yookiin immoo kan sloogaanii garaagaraa gara boodaarra erga ijaaramanii booda kan isaan fudhatanichi as bahanii garuu dacheen kan uummataa haa ta'u jechuun dacheen kan Oromoo haa ta'u seenuu warri Oromoo objektiiviin isaanii kiliiriidha. Garuu kophaatti immoo ba'anii gartee baay'inaan qabanii kophaatti ba'anii Oromoo Student Movement uumuudhaaf. Kanaaf nambariidhaanis xinnoo turanii carraan isaanii yeroo sana keessatti qabaataa turanii karuma Itoophiyaan Student Movement sana keessatti. Yeroo bara 70moota sana keessatti nambariin isaanii xinnoo inkiriizii godheera garuu really dominantii hin turre jechuun kan bahee mul'atu miti garuu rooliin isaanii disaasivii ture. Yeroo sana keessatti warra really yuunivarsiitii keessa sochii Oromoo keessatti aktiiv roolii taphataa turani asirratti maqaa isaanii hanganan beeku dhahuun barbaada. Alfaabeetikaal orderiidhaan Abboomaa Mitikkuu sekireetarii jeneraalii Uuzoo ture. Ammas immoo waa'ee Abboomaa kan isaa paartisipeeshinii isaa faamilii dhumarraati. Abdataa nama jedhamu kana maqaa isaa hin beeku. Garuu nama dhalootaan naannoodhuma Finfinneeti. Nama baay'ee determinedii tokko personaalii sanan beekaa. Warra kaan tokkoon isaanii waan isaan godhaa turan hunda keessa bahuu hin danda'u garuu akkasumatti maqaa isaanii ta'a. Abdii Qophee, Abrahaam Lataa, Adamaa Yuusuf, Asaffaa Jaallataa, Ayyelee Zawukees Uuzoo reprezentaatiivii ture loowudha isa dhumaa kana. Biraanuu Caalaa, Booruu Dhadhachaa, Firee Ibsaa Daawudii, Dheeressaa Qixxee, Damisee Ittacaane, Gadaa Gammadaati. Gannatii Dheeressaa, Muktaar Qamar, Kweekumsaa Profeesar Kweedha. Liidiyaa Namarraa duratti maqaasee dhaheetan ture dubartoota yuunivarsiitii keessatti aktiivistoota turan keessaa Kooyanii fi Liidiyaanii qooda guddaa qabaataa turanii. Muhee Abdoo, Mulgeetaa Moosisaa, Tafarii Dinqaa, Tasfaayee Tsaggaayee Namarraa teessoo sila maqaasaa dhahin ture. Walda Yohaannis Hundee, Yohaannis Bantii, Yohaannis Noogoo Diimaadha.
Yohaannis Bantii Galaasaadha. Zakkaariyaa Hasan Zalaalem Bantii fi kanneen biroos baay'eetu jira. Kanan hammanuma yaadadha. Namooti kun hamma kufaatii Haayile Sillaasee keessatti namoota sochii barattoota Oromoo yookiin immoo sabboonummaa Oromoo keessatti qooda olaanaa qooda mul'ataa turanidha. Of course waan groupiin kun boodarraa gartee groupii garaagaraa keessatti qoqqoodamuutu ture. Kan egaa sochiin yeroo sana godhamaa ture karaa barattoota yuunivarsiitiitiin isaanis akkasuma maadheelee garaagaraatiin wal ijaaruudhaanii isaan kana dhaloota sadaffaa jennaa garuu isaan keessaa warri dhaloota lammaffaa keessatti umuriidhaanii gara sana keessa jiran fakkeenyaaf warra akka Muhee Abdoo fa'aa nama Muhee Abdoo is nama revolutionary nama in-depth knowledge qabudha. Waanuma ideology marxism leninizimii kanaa ammas nama biyya Eertiraa keessatti barsiisaa ture. Sana booda biyya Eertiraa keessatti yeroo barsiisaa ture sanas muuvimentii Eertiraa ture keessattis closely jara sappoortii godhaa ture. Yuunivarsiitii keessa erga dhufees yuunivarsiitii keessatti really student union kana maturedidha, in-depth knowledgeidha qabaa. From behind movementidhuma barattootaa kana warra nama from behind leadii godha ture. Qabsoo Oromoo keessattis nama qooda guddaa qabudha. Nama duratti kan meenshinii godhee warra gara biyya Sumaalee deemanii biyya Edenillee deemanii turan keessaati. Muheeni nama istiraateejistiidha. Nama fageessee ilaaludha. Nama immoo really qabsoodhuma bilisummaa Oromoo kana karoora yookiin immoo rood maappii isaa warra gartee Baaroo fa'aa wajjiniin developii godhan keessaati. So Muheeni inni hojiinsa full timeidhuma nama qabsoo Oromoo kana geggeessaa turedha. Nama amma waraqaa waalilleen jedhanii kan babaasan kana nama from behind draftii kan godhellee isa of course groupiidhaan hojjetame akkuma ta'utti waa'ee marxism leninizim akka gaariitti beekaa. Waa'ee realitii biyya keessa jirus akka gaariitti beekaa. So waa'ee marxism leninizimiin kun haala biyya kana keessa jiru keessattis illee immoo akka agartee waraqaa irratti barreeffamee sanatti black and white
akka hin taane nama quba qabudha. So Muheen barattoota yuunivarsiitii keessattis sochii qabsoo Oromoo keessattis nama bakka olaanaa qabudha. Kan biraagaa really on day to day activity turan demonstrationii ta'an waan akkasii kana detailii isaa asirratti dhiyeessuun rakkisaadha. Waa'ee sochiin barattoota high schooliidhaa fi instituushinii garaagaraa kan akka TTC maalii kana keessa turani. Keessumaa Finfinnee keessatti really consciousnessiin waa'een Oromummaas waa'een consciousnessii Oromoo biildii gochuunis achuma keessaati kan inni maddu. So mana barnootaa gulantaa lammataa keessatti sochiin ture fakkeenyan sii fudha. Keessumaa mana barnootaa Wingeetii fi mana barnootaa ammas Bishooftuu Evangelical College jedhu. Warri Evangelical College keessatti barataa turan suni baay'inaan naannoodhuma warri missionaries yookiin waldaalee jiran kanarraati. Gara dhiyaarraa fi naannoo Arsiirraa Kuyyeera mana barnootaa Kuyyeeraarraa akkasumas warri saawuzii kanarraa baay'inaan naannoo sanaa deemu. Kanaaf baay'inas qabu naannoo sanatti warri namootiin baay'een warri qabsoo Oromoo kana keessatti yeroo sanarraa kaasee qooda fudhataa turan amma duratti akkasiin jedhee Geetaachoo Baayisaa warra biyya alaatti ergamanii miishaniidhaa fi gara biyya Sumaaleetti ergamanii deebi'anii sadeen keessaa lama warra mana barnootaa sana keessaa ba'anidha. Gara biraas sana asittis warri qabsoo sochii qabsoo Oromoo keessatti shoora garaagaraa warri taphatan baay'inaan warra mana barnootaa sana keessa dhufanidha. Gara biraan Wingeetii waan addaa kan inni ofarii godhu barattoonni mana barnootaa sana dhufanii kutaa Oromiyaa hundumaa keessaa naannoo Oromiyaa hundumaa keessaa dhufu. Mana barnootaa sanattis duratti warri turanii tokko lameedhuma. Baay'inaan qaban. Amma warra baay'een fuuldura jiranii bakka Biyyuu Galataa fa'aa warra fagoo nu dura jiranidha. Warra akka Mokonnin Galaan fa'aa, warra akka Sooraa fa'aa, Sooraa Jaarsoo. Baay'ee yartuudha. Mana barnootaa sana keessatti namoota yartuudha. Even warrumti immediate nu fuuldura jiranillee yartuudha. Kanaaf mana barnootaa sana keessatti amma bara Daawud fa'aan turanillee Oromoonis baay'ee waan hin jirree fi afaan Amaariffaa fa'aa waan akkasii kana dubbataa turan. Bara 70mootaa kana keessa baay'ee geeddarame. Nambariin inkiriizii godhaa dhufe. Nambarii dabalaa dhufe wajjin immoo Oromummaan yookiin sabboonummaan
ijoollee mana barnootaa sana dhufanii baay'ee haa ture. Keessumaa barattoota naannoo bahaarraa dhufan. Ammas agartee naannoo giddu galeessaa amboofaarraa warri dhufan. Even warri ijoolleen gara jimmaarraa dhufan. Baay'inaan dhufanii warri dhufan kun immoo konshasiidha. So carraa walitti dhufuu argan. Nuti warri rimootiirraa dhufnu kan nuyi waanuma akkasii gadi baate mana barnootaa dhattee magaalaa deemii eessa deemii afaan oromoo dubbatamaa maqaa keettiin kolfamu ati ani oromoo inni akka kooti ani oromoodhumatti of beekaa inni kaan immoo inni kiristinnaa ka'e immoo maal akka inni ofiin jedhu hin beeku. So kana keessa akka fakkeenyaatti sochiin Oromoon naannoo garaagaraa dhufee wal baruun kuni daayinaamikii mataasaa uume. Kanaafi yeroo hunda walgahii qabnaa. Walgahii keenya kanarratti waan sadii wanti karoorfannee irratti hojjenneen. Tokko mana ijoolleen Oromoo akka seenii year 12. Year 12 yeroo sana afaan Amaariffaa kuni kutaa lammaffaa darbanii yuunivarsiitii seenuun baay'ee cimaa ture. Ijoollee kana so maateeriyaalii nuyi qophee fakkeenyaaf egzaamiidhaaf year 12 egzaamiidhaaf qophaa'uudhaaf maateeriyaaliin London irraa dhufutti jechuun kan mock exam waan akkasii jedhanii achirraa kan dhufutti ture. Maateeriyaalii sana fa'aa maateeriyaa gara biraas lekcharii yookiin immoo mana barnootaatti wingeessanatti kennamu sana baay'ifnee ijoollee keenyaaf ergu naannoo jirrutti. Gara biraa immoo ijoollee keenya wal barsiisuu. Ijoollee keenya wal barsiisuu kana yeroo sanatti peenpaal waan jedhamu ture. So maqaa agartee ijoollee mana barnootaa dhufnee warra achi jiraniif kennine akka dhalaa walii barreessan korrespoondensiidhaanii akka wal baran. Inni sadaffaa immoo miliitariidhuma kana seennee leenjii fudhannee qabsootti seenuu kan jedhu sanatti ture. Kun egaa kanaan adeemamaa ture. Achi keessatti reelii barattoonni Oromoo aktiivitii ispoortiitiin kilabii garaagaraa keessatti baay'ee superiyerii turan. Kan ammoo warri hinaafan jiru. Warruma adii ta'ani. Amma fakkeenyaaf kaacha irratti ijoolleen Oromoo irraa jalaan agartee yeroo isaan wal duukaa istaandardi waan jedhamtu jira. Ispoortii aktiivitii waggaadhaan ta'anii cross country standard maal jedhamtu jira. So yeroo isaanii baay'inaan fa'aa wal duukaa dhufanii these guys jedhu. Kuni nuyi infuriatii nu godha. Warruma adiiti. Gara biraas agartee administreeshiniidhuma achi keessatti izoleetii ijoollee keenya gochuu
kana faatu ture. Isolate gochuu. So sanarratti dabalatee egaa inni gartee sirni siistamichuma keessa jiru, sirnicha keessa jiru. Inni dhufnee gartee waanuma dhageenyee hin beekne agartee eenyummaa keetiin agartee ati nama piraawudii tokko namootiin ilbiisii reelee yeroo seensi arrabsitee maal jettu kana dhiiga keessa danfisa. Nama baay'een akkas. Warri amma yeroo sana keessatti ijoollummaanis jira. Ulee faatti gamu yookiin immoo harkaan waliin ta'uu kana jira. Kun egaa ijoolleen haayiskuulii turanii fi ijoolleen yuunivarsiitii first year, second year warri gartee tagbaara iddii laabii kan jedhan tokkotu jira. Laabiin kuni karaa qaxxaamuraatiin yuunivarsiitii seenuudha. 11 fudhatta. Namoonni keenya baay'eetu karaa sana seena. Warri achi keessa jiranii waliin qindaa'uudhaanii waa'eedhuma Oromummaa kana tarkaanfii fudhatan baay'eetu jira. Kanaan osoo deemaa jiru mana barnootaa Wingetitti tarkaanfii fudhachuu jalqabame. Nan gabaabsaa mana barnootaa sanatti really naashinaalistoota sabboontota baay'ee daayinaamikii ta'an keessumaa naannoo Amboo kanarraas gara bahaa kanarraas dhufattu ture. Amma manuma barnootaa sanarratti tarkaanfii istiraayikii goone. Istiraayikiin sun immoo istiraayikiidhuma demonistreeshinii ba'anii maalii gochuu qofaa miti. Just mana barnootaa sanaa telefoona kan isaanii kan mana barnootichaa balbala irratti telefoonicha kunnee balbala cufnee warra taargetii goone duraan egaa namoota keenya keessaa namoota isaanii baasan jira. Olaanaa Lamuu yookiin immoo Bobbaasaa. Achi tarkaanfii fudhannee mana makiinaas manas kan caccabsine jira. Booda akkasittiin ijoolleen hangi tokko ijoolleen dhufanii namooti hangi tokko jalaa miliqanii warri kaanis warri Finfinnee keessa jiranis jalaa miliqanii kaan keenya gara nama 10 nu qabanii nu hidhanii baatii 3 nu hidhanii. Isaan kun Tasfaa Herregaa, Mustafaa Abdullaahi, Masfiin Faayisaa, Fufaan Bachaa, Abdul Jaliil Garbii jedhanii gara nama 10ti kan listii isaa intilaan ta'an warra kaan irraanfadhe. Maanni baatiidhuma 3 qofaa nu hidhanii gannu lakkisan. Osoo dargii ta'ee girgiddaa nama qabsiisu. Achi mana barnootaatiin nu ari'anii mana barnootaatii nu ari'anii
namoota hanga tokko booda dhiibbaa irratti goone. Of course, mana yeroo hidhamnee jennu it was an opportunity namoonni warri gurguddaan kuni achitti dhufanii wal baruudhaa fi opportunity uume. Akkasumas immoo gartee namoonni baay'een keenya kutaarraa kan dhufnedha. Naannoo garaagaraa fagoorraa kan dhufnedha. Namootiin warrumti from behind laf jala waa hojjetan kuni tokko tokkoon fudhatanii of bira nu kakaa'anii fakkeenyaaf olaanaan kuni olaanaa baasaan kuni mana jaalleencoo ture namni gonfaa jedhan tokko warra hidhaman keessaa innis tokko inni nama bulii jedhan tokko bulii nagaasaa moo nama akkasii tokko bira ture. So waan really mana barnootaa sana keessatti ta'e erga achii nu baasaniis mana barnootaa garaagaraa keessatti fakkeenyaaf Tafarii Makonnin deeme Najiibii fi Abel Mitikuu jedhan Abel Mitikuu Asfaa Wasan mana barnootaa jedhanitti ramadame. Warri kaanii warri Shimallis Abteetti ramadamanis jiru. Warquu Mul'ataa kun nama gara Baaleerraa dhufedha. Baaleerraa isa duwwaa ture innumtu warra agartee giddu galeessaa deemee achi qubatee laate. Unfortunately nama Arsiirraa yeroo sanatti giruuppii sana keessa jechuun mana barnootaa sana ture hin jiru ture. Kanaachi naannoodhuma hundumaarraa mana barnootaa sana keessa Ilubbaaborii olaanaatti ture. Biraanuu Danuuti gara Biraanuu immoo namni nu wajjinidha. Warra hidhaman keessaa Biraanuu Danuu Xaasoo jedhan tokko Xaasoo Maammoo ijoollee warri kaanis infaakti ijoolleen Ilubbaaborii dhufanii yeroo hunda afaanuma Oromoo dubbatu nama wajjin sooshaalaayizii godhu. Isaan xinnoo karaakterii addaa qabu turanii. Naannaa giddu galeessaati riilii namni baay'ee daayinaamikii ture gara naannoo Ambootii nama Gammachuu Bitimaa jedhamu tokko. Akkasuma Finfinnee keessaa Abeelii warruma maatii dhumaanii nama tireendii ta'edha. Nama tireendii ta'edha. Zakkaariyaas Haayiluusi dhaloota isaallee gara dhiyaate innis achuma mana barnootaa Haqaaqii jedhan tokko nama dhufedha. Tasfaayee Herregaa of course Tasfaayee Herregaa anaa wajjiniin jiraataa turresi wajjiniin mana hidhaa turresi inni naannoodhuma tokko gara dhiha Oromiyaatii dhufna. Namootiin Baharraa Mustafaa Abdullaahii Abdii Ahmed Muummee Abdusabur Mahammad obboleessa Abdii Qopheessa Tinnaadha. Abdusaburis nama baay'ee cimaadha. Isaan kun egaa namoota baay'ee riilii kan Jimmaarra Najiifaa Mahammad Alaabee Mahammad Abbaa biyya isaan kana. Maanni giruuppiin suni warri boodarra jechuu kooti. Boodarra bobbaasaan akkaadaamiidhaa fixee
warra agartee bosona seenee bosonatti ergame. Mustafaan illee warra calqaba bosona seenee Garbii Abdullaahi kan jedhamu. I'm sure manni Edgat Bahibiratii sanatti dhufee addaan xiqqoo faffacaase. Kanaachi sochii mana barnootaa gulantaa lammataa keessattis warroota Oromoota naannoo mana barnootaa sana turan ijaaruudhaan ekspaandii godhe. Warri kaanis immoo warri biyyatti deddeebi'anii akkasuma qaanqee sana fuudhanii gara biyyaatti deddeemanii akkasittiin waa'een of course mootummaan jijjiiramee Edgat Bahibiratii deemuun dhufe. Edgat Bahibiratii sana deemuu irratti Oromoonni warri yuunivarsiitii keessa turanis warri high schoolii turanis nuti baay'ee muuvimentiin kan Git keessatti calqabame suni it was the first Oromoon sochii student movementii Itoophiyaa keessaa kophaatti bahee kan tarkaanfii fudhachuu yookiin sochii gochuu kan calqabe inni kan calqabaatu suni garma 73ti. Waan tokko sagantaa kana namni irra cehee sagantaa wal barachuus qabnaa turre. Sagantaa wal barachuu kana yeroo bireekiin jiru biyyatti wal fudhannee galu naannoo ofiitti. Fakkeenyaaf 1973 ijoolleen bahaa ana fudhatanii gara biyyaatti deemanii turan. Wal barachuudhuma wal barsiisuu it was part of that program. Calqaba gara Dadarin deeme. Of course it was ija kan namaa banuudha trippiin koo sun. Amma gara sana deemee Abdusabuur mana abbaa isaanii jira haadhaan adda bakka abbaansaa ni jiraatanii aadaa barcaa kana jira galgala ilmaan wasiilanii ta'anii akkasumaan guddootiin naanna'anii ta'anii barcaarra turanii. Amma achi ol seenee wal baradhaa hiriyaa kootii Nagarii jedhamaa jedhe Abdusabuur. Abdusabuur akkas jennaan aboo ati Amaara moo Islaama naan jedhate. Ani lamaanuu miti ani Oromoodhaan jedheen. Hai eessaa dhufte ati ofii naan jedhan. Akkas bakka nan dhufetti mee booda akkasitiin kolfinee Abdusabuurii explainii godheef. Yeroo sana keessatti ati gaanii agartee yoo Islaaman taane Amaara kan jedhu intinaa tureedha. Achirraa really maatiin suni warra maatii illaatin ta'eedha. Maatii ijoolleen isaanii kan qabsoo maatii ijoollee isaanii illee barsiifataniidha. Maatii ijoollee isaanii qabsoo kanaaf gumaachanii Abdul Muhammad Qophee irraa calqabee
ijoollee isaanii lama dirree turanii isheen tokko dirreetti daranii kan jedhamtu dirreetti xiqqoo mataan akka dhukkubuu ta'ee jirti dhibeerra buute malee. Abdusabuurii warra calqabaa jaarraa abbaa gadaatii wajjiniin bosona seenee so achi immoo deemnee Mustafaa naannoo Mustafaa aan deeme. Naannoo Mustafaa yeroo deemu dura magaalaa Adaree jedhu magaalaa Harar sanaanii achi qubannee sana booda Kombolchaa bakka jedhamu tokko deemne. Manni wasiila isaa xiqqoo fagoodha magaalaarra. Amma achi deemne. Achi deemnee of course yeroo wasiilli isaas afaan Oromoo haasa'u. Waan isaan jedhan hin dhaga'u. Agartee gara daangaa Sumaalee sanarra jira. Aksentiin isaanii maal isaanii gara sanatti adeema. Isaanis waan hin jedhu dhaga'ani. So Mustafaatu nu gidduu taa'ee translatii nu godhaa ture lamaan keenyaayyuu. Suni har'aalli sun hin jiru eessarraa akka kaane indikeetariidha jechuudhaafi. So aktiivitiin barattoota Oromoo gulantaa lammaffaa bifa kana fakkaataa ture. Hamma danda'ametti kutaa kutaattis waa'een Oromummaa fi waa'een Oromoon wal barachuu babal'ataa ture. Haala kanaan osoo jiruuti zamachaa Edgat Baybaras sun dhufa. Waa'ee Edgat Baybaras sana irratti warri yuunivarsiitii jiranii Oromoonni amma adda ba'anii tarkaanfii murtii dabarsan. Nutis independently warri barattoonni haayiskuulii murtii resolutionii dabarsine. Nuyi agartee resolushiniin walumaa galatti resolushiniin gara duulaa hin naqnudha. Yeroo calqaba gara duulaa sana hin naqnu kan jedhudha. Nutis murtiidhuma akkasii dabarsine. Murtii dabarsine kana peejiidhuma tokko irratti kan peejii tokko walakkaa akkas taati. Egaa agartee naannoo ijoolleen yeroo sana keessatti haayiskuulii keessatti aktiivlii paarsipeetii godhaa turanii warra akka Gammachuu, Bitmaa, Zakkaariyaas, Masfiin, Daaneel, Fiqiruu, Shorroo namoota of course hunda isaanii maqaa dhahintiraa ta'uu hin danda'u namoota warra kana fakkaatanidha. Duuba resolutionii dabarsine sana bakka itti taayippii godhannu dhabne. Bakka itti taayippii godhannu dhabneeti amma Dr. Addisuun kuni Daayirektara Luis Arms Hostel jedhan tokko isaantu daayirektara ture. Dr. Addisuun kuni mucaa koloneel Alaboo Qixxeessaa fuudhu.
isaan egaa warra gartee koor warra dhaloota lammataa kana baaroo faawwinii warra from behind hojjetudha. Amma dhalleetu oofisii isaanii akkaataa isaan itti yeroo sana kabarii kennaa turanidha. Oofisii isaanii fuuldura dhaabbanneetu wantatti kana bakka itti taayippii godhan dhabne jennee sagalee ol fuunee haasofna. So kana dhaga'aniitu amma oofisii isaaniiti ijoollee akkam jirtu nagaalaa maal nuun jedhan oofisii isaaniitti ka'anii dhufanii mee buna dhugee deebi'aa jedhanii deeman oofisii banaatti galanii. Yeroo kanatti namni keenya tokko Shaamuu jedhamaa ol seenee taayippii godhee maal godhee deema. Duuba amma xinnoo turanii dhufanii amma hojjirtuu ijoollee jedhan isin bitanneerra. Akka ittiin waraqattii taayippii godhannee amma gaa rezoluushinii dabarsinee gartee biyya biyyatti gara naannoo dhufneetti deddeebinee uummata dammaqsinaa uummata ijaarraa kan jedhudha. Rezoluushinii daddabarsine kanaa fi waraqaalee garaagaraa kana immoo fudhannee deemna. Duuba nuti gara dhihaatti deemnee amma waan ittiin taayippii godhannu immoo dhabne waan ittiin duplikeetii godhan. Egaa bakki heed kwaartariin keenya karaa sana warri deemne mana dafaa jammootti wal argine warri karaa Qimbii deeman karaa Mandii deeman warri karaa Damdolloo deemne achitti deemne wal argine deddeemne booda amma waan ittiin taayippii godhannu waan dhabnee fi bakka nuti anaa fi Fiqiruu kan jedhamu tokko Fiqiruu hiriyaa kooti kan gara sana deemne. Dhannee taayippiraayitarii duplikeetii mashiinii xiqqoo tokko warra misiyoonii jalaa fudhannee halkan achi as baanee miilaan gara kiiloomeetirii 75 oliiti amma ganda bakkatti wal argina jennee ganda luba dafaa jammoo sana ga'uudhaaf abbayee Daani'el isaan. So akkasittiin wantatti baannee miilaan dhufne yeroo achi geenyu duula hin deemna jedhameera nu qaqqabaa isiniin jedhanii deemaniiru ijoolleen nuun jedhan. Akkasittiin gara Finfinneetti dhufnee gara duulaa deemne. So walumaa galatti sochiin barattoota gulantaa lammaffaa kan inni xiyyeeffate wal barachuudhaa fi Oromoodhaaf Oromummaa babal'isuu irratti xiyyeeffate. Yeroo sana egaa sochii barruulee baba'aa turan yeroo sana keessatti. Barruuleen baba'aa turan kun giruuppii garaagaraa ture. Giruuppii garaagaraa ture. Barruulee adda addaatu ba'aa ture. Of course, the Oromo's Voice Against Tyranny kan jedhu durumaanii baaroo fa'i kan bahetu ture. Suni garba 72 exact taayimii isaan beeku. Sababa sanaatiif illee
hidhamanii turanii maalii kan jedhu jira. Sanarratti wanti odeeffamu akkuma duratti tuquu yaale neetwoorkii bakkuma hundumaatti golee hundumaa keessatti neetwoorkii uumuu ture. Namni even security keessattis neetwoorkii uumuu kanatti ture. So nama security keessa hojjetu tokko, nama security keessa officerii security keessa hojjetu tokko isaanii wajjin guyyaa baaroo fa'aa wajjin halkanii waraqaa facaasaa bula. Barinaan immoo dhaqee mana keessan qulqulleeffadhaa dhufnee isin sakattaanaa jedhaniitu odeeffamaa ture. Sirriidha namni suni nama sabboonaadha. Neecheriidhuma akkaataa itti baaroonii neetwoorkii kana uumu yoo ilaalteetti immoo nama hundumaa nama approachabiliidha. Nama approachabiliidha. Nama respectedidha. Nama ammas immoo risk taker challenge sirna kana challenge gochuu nama hunduma birattis immoo nama fudhatamaadha. So waraqaan sun durumaanitti bal'inaan faca'aa turte. Gara biraa gidduudhuma kufaatii dargiitiin booda waraqaa tokko Ciqqonaa Qibibbiloosh kan jedhamu tokko. Sunis historically Oromoonni akkamittiin sirna dhufee darbuun akka inni agartee hacuucamuu bal'inaan kan ibsuudha. Baay'ee edukeetiivii ture. Kanis immoo Kufaatii Haayile Sillaasee booda. Kufaatii afaanumatti. Dhiifama. Kufaatii Haayile Sillaasee booda galatoomii. So sanaa wajjiniin waraqaa kana si'uma tokkotti faca'ee waraqaa sana kan barree kan duuba kan jiru Tsaggaayee yookiin immoo Teessoodha jedhama. Waraqaan gara biraan afaan Ingiliffaatiin kan biyya alaatii barreeffamee faca'aa ture Oromiyaa Speaks kan jedhudha. Kunis waraqaa baay'ee waa'ee Oromummaa, sabboonummaa Oromummaa fi gaaffii yeroo sana turan irratti kan xiyyeeffatee ba'aa turedha. Sana booda immoo Profeesar Makuriyaatu hin beekamu ture really for a long time garuu Profeesar Makuriyaatu waan sana qopheessaa ture jedhama. Gara biraanii orgaanii adda bilisummaa Oromooti. Sunis bakkalcha Oromiyaa. Bakkalchi Oromiyaa egaa ground work yookiin immoo gartee adda bilisummaa Oromoo orgaanii adda bilisummaa Oromoo taasisu deemee gara biraan Oromiyaadha. Oromiyaanis waraqaa bakkalcha Oromiyaatii fi Oromiyaa gidduu garaagarummaan pirinsipilii hin jiru yookiin immoo garaagarummaan kaayyoo hin jiru. Garuu approachii difference approachii garaagarummaa dhuma approachiiti. Sabni Oromoonii bilisummaa isaa gonfachuu qaba. Akkamittiin gonfachuu qaba kan jedhu irratti tarii garaagarummaa jiraachuu malee tokkuma
dhumarrattis warri naannoo Oromiyaatti ijaaramaa tures warri naannoo adda bilisummaatti bakkalcha Oromiyaatti ijaarames adda bilisummaa Oromoo keessatti end up godha hundinuu. So Oromiyaa kana boodas kan jiru akkuma duratti Tsaggaayedhaa fi obboleettii isaa Liidiyaa Namarraa namooti gara biraas warri akka Profeesar Asaffaa fa'aa naannoodhuma sana jiranii kan jedhu jira. Warri kaan immoo from behind warri hojiirra turan warri dhaloota lammataa as namoonni jiraachuudha danda'u. Waraqaan biraa bilisummaa kan jedhu tokkos bahaadha turte. Bilisummaan kunii nama Biraanuu Caalaatii fi Abdataa jedhamu. Namni Abdataa Biraanuu Caalaatii personaalii waliin beeku garuu namni Abdataan suni nama sabboonaa nama garraamii Oromoo tokko. Booda irratti bilisummaan kunii Erbee ofitti fudhatee kan jedhutu jira. Erbeen yaabbaadhaan erbee jenna. Garuu sana I'm not sure. Abdataan kunillee achuma keessatti gaaga'amee kan jedhu jira. Namni keenya namni isa beeku baay'ee gadda waa'ee isaa. Isa kana gara biraan waraqaaleen babba'aa turanii kan akka mukukkulaa, qaanqee kun turaniiru. Isaan kana riilii eenyu fa'aa akka baasanis where they end up hin beeku. So waraqaaleen faffaca'aa turan kuni sagalee bosonaa kan jedhamus boodarra dhufuu calqabee ture. So walumaa galatti sochiin dargiin kufuu Hayilasillaaseen kufuu dura ture kana fakkaata. Bakka tokkotti overlaappii godha wanta nani meeshinii godhe garuu waan keessumaa sochii karaa warra warra dhaloota lammataa kana godhamaa ture. Waan intina slaadiin na jalaa badallee ni jira. Yeroo isatti aanu keessatti itti deebina. Kanaaniti jaarmiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganu waa'ee ABO ijaaruutti dabarra. Hayyee hordoftoota caayaa ilma Oromaa egaa Jaalnagarii Fayyisaan yeroo isaa fudhatee bal'inaan waan waggaa 50 dura taa'aa ture hubannoota gahaa akka argannu seenaas qajeellotti akka hubannu barnoota gahaa nuu kenne. Egaa sagantaan hadhaa kana raawwata. Isinis qalbii guutuun jalqabarraa kaastanii hamma dhumaan nu waliin turuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Jaalnagarii Fayyisaa dhugumaan yeroo kee fudhattee irra deddeebitee seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa, seenaa qabsaa'otaa, seenaa jiru uummata keenyaa dhalootaaf dhiyeessuudhaaf tattaaffii ati gootee maqaa hordoftoota caayaa ilma Oromaa kanaan irra deebi'ee guddoo si galateeffadhaa. Jiraadhu turi buli. Galatoomii.